di bar lammii keeti garaa jabaattiin kana kanatti haramanii taatu kuni kaleessa mooliin nyaataa turte mooliin dhugaa turte har'a saayiba kee dagatte as keessatti intalti shamaraas har'a kana dagatteetiin porofaayila ijoollee kanaa porofaayilii kaayachuun itti saalfataa jirtan wallaahi laazim itti saalfataa jirtan maal akka isin saalfachiisu wallaalleetiin jira obboleettii xiyya saree dhiigaa irraa abdii fakkaattee chaappistiin laqalaqatteen deeminiiti porofaayila ijoollee kaa'adhuti achi deemiti irraa dubbadhu obboleessi kee har'a mana hidhaa keessaa ba'e furmaata argatuuti lammii keeti haya maal isinitti naga'amu yeroo meeqa iyyataa jiran ji'a ol tarbeetiin jira yoo gaafa isaan jalqaba dhufan waan hara isinii ta'ee nama 800 ilaalaa turtani har'a hoo ijoollee kanatu furmaata argate moo maaltu isin gammachiisanii osoo isaan laaltanii cal'istaniitiin koomintii badaa barreessatii uffanni isin uffattan uffata maaliiti jettaa qeequmsa garagaraa irra gaggeessaa asii achi deemtaniitiin ajandaa biraa banattanii dhiichistan jechuudha uummata qalbii achi deemi sagalee ta'e obboleewwan keetii yaaqi asirra deemtee koomintii waan hin taane barreessinaati isinitti naga'amu namaa miti isin dhala namaa miti hayaween irraa maaliin adda baatan anaaf gaafii dhabu waan isin qaatan maal isin barsiisaa jira maal barattan kijibaa garee quraanaa jala yaatan wallaahi laazim quraana kan macaafa oromoo afaan qeesii minaamini kana sin biraa ta'e eessumatti waan akkana kan isin barsiisu anaaf gaafii dhabu lubbuun namaa sin biratti gatii dhabeetiin jechuudha ilma namaa sadarkaa hamma tanaatti kan ilaaltanii bira dabartan sinitti hin dhaga'amu sin namaa miti haadha qabdu abbaa qabdu faamilii qabdu intalti shamara kan abbaa manaachi keessaa qabdu du'aa itti gootas teessee jechuudha ala kanatti obboleettii kiyya nuuf obboleewwan isii abbaa manaa ta'eetiin kabajaa nuu isaaf hin qabaanne nuuf obboleewwan lammii keenya akka nuuf galan barbaanna adachi keessa teessee akka achi hin baane aan du'aa itti gootu jechuudha si galee rabbiin si bakka isaa si haa buusu hin jedhu dhabamaa si nazzalaayi achi deemaa mana baradaa irraa dubbadhaa as deemtanii du'aa isinii goona rabbiin maal isinii dhagaa rabbi sodaadhu buleessa keetii sagalee ta'uu siin jedhani kan rabbiin sodaanne du'aa isinii goona rabbuma isinii kadhanna jettaa zala yaate aboo nama rabbii beeku nama rabbi sodaatu du'aa illee namaaf godha isin rabbi isin sodaatan rabbi isin beektan ummata kijibaa zala yaate waan hin taane afuufin yaaki hayyee eenyu dhabee namummaan gastii banattee ijoollee kana sagalee taatee beektu naan jira jedhi kootuti isinitti hima naan jira jedhi kootu tokko isaaniitiin maqaa beeka ijoollee mana hidhaa keessa kan sagalee ta'aafi jiran ijoollee ala keessa jiran keessumaallee jechuudha oromoo kutaa 11 keessa illee isinitti hima gabbaatii dubbadhaa ijoolleen oromoo kutaa 11 hundi keessan har'a ijoollee kanaaf dubbataa jirtu nama 10 nama 20 isaa taatu ijoollee walloo qofa jaalattanii jibbitanii isinitti hima jechuudha raggaxeeti siigalee gabbaa irraa dubbadhu lammii keeti ijoollee arsii taate wallaahi laazim jechuudha ijoollee dhiiraa takkaa arginee hin beeknu ijoollee kanaaf kan sagalee taatu sababni hoo lammii keessan achi keessa jiru obboleessi achi keessa jiru har'a kan ijoollee kanaaf mana hidhaa keessatti quuqama kan lammii isaatii qabu ijoollee walloo qofa moo mana hidhaa keessa ijoollee walloo qofatu achi keessa jira harargeen jira jimmi jira arsiin jira baadii jira gabbaanii dubbadhu haaqii shamarree walitti qabdee bakkuma shamarreen kaakkistu ulachuu deeminiiti a'uuzu billaahi aboo rabbii isinaa ifatamaa isin warra du'aa hin beenne isin gadi baa obboleewwan keessaniif iyya mirmadhaa gabbaa iyyisiisa har'a maqaa keessaniif garaa olomaa itti gabbaanii dubbatu karaa olomaa hiikuma nu dhabne a'uuzu billaahi oroo banatti dubbadurra namallee galchitiin yaada irraa fuudhi yaada maal beekanii miti uummata jinnii jechuudha mataa namaa nyaatina haaqii ijoolleen araddeedha ijoolleen tiyyaata aradgee tolu wanni isin gaafattu jaarsaa fi obboleessa gaafattu jaarsaa fi obboleessa gaafatin ajjala hundi Itoophiyaan walaa qiree walaa amaan walaa sirtee hundinuu tokko ajjala yaadii jaarsaa tokko jaalala obboleessa fi tokko eegama gaafatame karaa barbaada nama barbaadu miti nuka sirri tolbaane nu harkaadhaati sagalee nu taa'u nu jaadhaaf wanni sirtee olbaaneef akka isin nama barbaaddanii miti nama hunda mana hidhaa keessa rakkachaa jiru nuti bilbila harkannee hankana ibsanne malee habittire dhabee shagamee habiraaduu kuusatu rakkoo meeqaa isa kan jiru jira nuti rakkoo tana bilbila tokkichaa kan argannee rakkoo isinitti ibsachaa jira rakkoo nuti isinitti ibsannu tana hundaadha sooshaal miidiyaa garagaraatti nu gahaa jechuudha wasirra dhaabbanne malee sadaqaa isin kadhachuuf miti sadaqaa nuti isin kadhannu sagalee deessane sagalee nu taasiftu mana manadhaati namuu nu biyyaa jennee anuma itti dubbadhume anuma dubbadhu
Mootii godha kota tooro duraan dursee assalaamu alaikum isiniin jaa firoomsa mootii godhadhu. طيب طيب Dubaadhu muyitii qabatanii Obboleewwan kiyya duraan dursee obboleessa kiyya namni Oromoon dhugaa hin beektu dhugaan Oromoo hin beektu tokkuma nama dhugaa itti mul'eetu Oromooni dhugaa jirtuun itti hima. Obboleewwan kee kan mana hidhaa rabbiin nagahaan isin haa galchu rabbiin sa'aatii isin haa ariifachiisu rabbiin isinii jira isin rabbii keessatti kadhaadha. Oromoon Taayyee fi Abiyyi irraa haasa'u jirti. Oromoon kana ajandaa kana godhattee jirti ajandaa Taayyee fi Abiyyi dachaatee jirti. Waa'ee isa keessan quban qabdu. Har'a Taayyeen tokkichi isin kan miliyoona mana hidhaa keessa jirtan caalee jira. Oromoon Taayyee irraa haasa'u jirti nala hafu shakla gidi. Kanaafuu Oromoon dhugaa hin beektu yoo ati dhugaa ittiin Oromoo biratti wallaala. Oromoo biratti asi gowwaadha. Sagalee keetiin dhagamu. Okay, itti fufu. Kanaafuu Oromoon addee Taayyee irraa haasa'aa jirti. Mee Taayyeen tokkichi ijoollee mana hidhaa kana caalee jira. Jabaadha. Har'a addunyaan kana hin agartee ijoolleen Itoophiyaan Taayyee irraa haasa'u jirti jettee ganaa Taayyeedhaa isinii baafti. Yookiin Abiyyiidhaa kennattee aangoo irraa isinii buufti. Yookiin ammoo marroo bosona keessaa isinii gashiiti. Jabaadha haasawaa ajandaa biyyi godhaadha. Yaa uummata gadisa sammuun kan kee wa'uun biyyanne. Uummata gartee bara 2023 Suudii dhufe. Uummanni Oromoo nama akkanaati. Waan feete fidi ana feetu kan nagara abbasiin irraa haasa'u. Isin warra kijibaa fi shoka deemu malee warra waa'ee tokko siyaasaa jalaa deemu miti. Siyaasaa yoo si gaafatan hayyuu Oromoo tokko hin himtu. Har'a deemtee siyaasaa gochi. Kan biyyaa nu baase iyyuma biyyaa nu baase. Baqatuu biyyaa baane. Siyaasaa biyyaan baane nuti iyyumaa biyyaa baane. Kan maqaa shakaalaa baatee dalagatu. Maqaa kaddaamaa baatee dalagatu. Maqaa amelaa baatee dalagatu iyyumaa biyyaa baane. Har'a ruuza garaa guutan ruujoo teessan guutatte. Lammii teessa kan mana hidhaadhaa quba hin qabdan. Takkaa garaa agartee osoo har'a beelottee quba qabaatta. Amma ajandaa Taayyee godhadhu Taayyee irraa haasa'i lammii kan kee kan bu'aa jiru kan gubataa jirurraa hin haasawin. Dhagaadha jaama fi wanni hin beektan gowwaa fi muti godha. Gowwaa fi hin beekne kan akka amajjulullee baalee jala teessaniiti. Oromoo goota isin bara Oromoo biratti namni nama arrabsu goota bar duruma. Oromoo waan isin beektan kana dhukkuba nama kee kaafdattu ta'ii dhukkuba nama keessa suutan. Namni Oromoo arrabse goota isin biratti namni hayyuu gad deebise goota warri amantaa bocu gaddummaa bocu isin biratti goota. Har'a maa ijoolleen irraa hin dubbanne. Aboo hayyuudhaa ta'anii kan jala faammatanii hin taa'ina. Warra garaa qabsaa'u jala hin taa'ina. Keessattuu warri mana arabaa kee dalagaa jiru dhiiraa dhalaadha. Maqaa shakaalaatiin maqaa kaddaamaa baattee hiyyumaa biyyarraa baate siyaasa biyyarraa hin baate bushti mee gadi bu'i siyaasaa tokko haasa'e. Har'a alaabaa qabattee as keessatti sirbaa deemtu kana wallaahi gaafa boolee buute shaantaa keessatti hin galtu. Nalaabuu shaashaa kan kee gubba'i waan qabdi guutuma saatee buuta warra biyya nuti Oromoon kijibdanii amma siyaasaa jettana galtee siyaasa namni sin beeku hin jiru. Namni tokko namni sin beeku hin jiru. Addaan yaatee shanguliitii gaddaan barreessina nalaabuu tikki jibdu maaf sagalee hin ta'in baadaan mana lammii kee ta'in dirmatanii maaf sagalee hin ta'in nama 200 irratti yoo sheenne yoo waa'ee akkana dubbatan gan nama buuftan. Yoo abbaan manaa irraa sa'aatii sii kenne kan nama buusu isa jala taa'aati biyya ofirraa qabu. Oromoon dhugaan jaalattu harka dhiqatuu gara jaalataa dhugaan dubbatu rabbi jaalata jetta Oromoon yeroo mammaatu. Kanaafuu dhaloonni qubeedhaa kan itti jirtu wal battanneessu wal nyaatu amantaa abbatu gandummaa abbachuudha malee waa tokko keessa jirtu. Kan na feete amma ganna deebisan agartee na baasi silaa kan nama deebisuun waama keessanii anaa miti hayyoota beeka kan Oromummaa lubbuu kenni kan deebisaa jirtan agartee hayyoota beeka kan Oromummaa lubbuu kenni kan takkaa gara fin qabsaa'e Oromummaa qabsaa'e har'a fuutaniiti warra garaa qabsaa'u irra keessanii maali jettan ala abbuu shaklak manni Oromoodhaa silatti carra malee wayi tokko isiniin ta'u ijoollee tan hoggaasiin dhuftanii ashanguliiti kan barreessin koomeentii kan barreessin hikki jirta hin yaadduuf odoo har'a doote ijoollee namni du'aa jirti akka wanniti yaa goota keenya yaa maalii keenya yaa lammii keenya jettan akka ijoollee yamanitti gubattetti kijibdu yuutuuba fi nuti yuutuuba fi fooroodhaan barbaaddatan malee takka hin kijibdan takka Oromoodhaan lammii keessan hin diniin odoo lammii keessan hin dinatanii ajandaa godhatanii ajandaa irraa naasottan isiin agartee bara 2003 Suudii dhuftees beekaa taatee jirti isiin dhadhootis agartee kan
biyya irsaa walloltee miti gosa wallaaltee dhuftees asitti qabsootu taatee jirti. Qabsaawwan biyya jira gartee kan qabsaa waraana biyyiti waraanni waboodha biyyatti wal daakee wal bushina janii irree walii kennu jira. Yaabata kijibdu garii qabsaa yoo dhiira taate beekan kee diratti inni bilisigindaa deeggartuus inni waboo deeggartuus maalitti si biyyati odoo lammiin kan keerumaa jiru lammiin kan kee irranni jiru har'a deeggaraa jettee asirra teessee afaan matta innaa laafu shaklak arraba feetan agartee nuti ajjaba yaatii koomeedii kan barreessinaan nuti innaatiin bidaataa. Ummata ofin biyyeen ummata jaamaa ummata kaa garaa ofirra darbin ruuchoo kan kee guuttattee takka jirta osoo lammiin kan kee dhaamota beela qorra hunda dangatee wareegama kafalu. Taayyeen maarsii godhe taayyeen raasuu jirta mee waa sii godhe natti himi ilmaan eenyu gati taayyeen hara lammii kana jaaraa bari lammii amma jaara gartu kana keessa kan jiru sheekatu jira dheesitu jira kaleessa wangeela bitaa ture qur'aana bitaa turan hiyyeessa gargaaraa turan ijoolleen amma isin jaara gartan kun jecha as keessa beekaa meeqatu jira kan boru biyya bushutu jira har'a siyaasinni obbaa isaa dhufanas kulii gaddaa barreessita yeroo biraa'u tam gortan eessa seentan miidiyaa kana gubbaa warra takka dabbaa eegiin bahin hiyyumaa biyyarraa baatee ati qabsaa walajiin ala abuu kijibdu takka qabsaa maali qabsaa kakki qabsaa jechuun nama agartee mee alaabaa qabu finfinnee keessa ni qabsaa takka inni paartii abiyyi deeggartus achi deemii bosona isheen mee waboona giiloli yaabbatti kijibdu asirra yaatee nu qabsoo jettanii afaan nutti bantan nuti amma culullee baaleefaa jala teessanii warra garaadhaa jecha mana kiraa waan ofirraa kan fudhu dhabee afaan banjaa teessanii kana teessanii qabsaanyaa nuti waa'ee gandummaati fi siyaasa bocuu malee waa tokko beektan dhukkuba nama keessa kaaftaniiti akkana nuun jettan yaa ummata bada gararra darbin osoo hara lammiin kan kee bu'aa jiru lammiin kan kee gubataa jiru reefin dubbatti badaa jira jettee ijoolleen tuni bu'achuu achi yaatee wanni jetti tam gortan eessa isheentan amma shankuliitii gandaa barreessitan eegoota keenya siin tokko kan kee jala shankuliitii siin yaa barbaaseti tokko kan kee shankuliitii jalatti barreessinaa argi kijibin jedha dura kubaa afaan maqaa oromoo dura kubee oromoo sirreessi yoggaa duraadha barreeffamaa duratti bakti. Kanaafuu obboleewwan kiyya rabbii keessa kadhadha rabbii keessa itti bu'a oromoo wanti itti jirtu ajandaa biraati hanga goonni isaaniidha kan oromoo bilisa baasee dhabee jira hidhaa isheen hidhaa keessa jira goota isaanii sana ammoo asirratti hin qabsaanii oromoon tiktookirratti qabsaa jirti jedhee kana ameerikaan addunyaan teemsisa teessee goota isaanii san hidhaadhaa baafti nuti abiyyi isin beeknu taayya isin beeknuti waa tokko oromooni waa nuuf hin goone osoo har'a oroo lammiin keenya tapha as keessatti akka wanni itti qoonqodhan tu'u dhaamochaan tu'u beelan tu'u dhibee garaagaraatiin tu'u taa'anii ilaalamaa jirra kanaafuu warri ajandaa biraa batattu rabbii kan kee sodaadhu kan muslimaatiif kan kiristaanatiif waaqa kan kee kan itti amantu sodaadhu kanaafuu yaa obboleewwan kiyya ijoolleen kun nama malee namni kun jalduu miti har'a jalduu rifeensa yoo qabaatu maate jiraatuu hin danda'u muka baqassee fida muka tokko reemmoo dandee fireetti kan kutatu kanaafuu lammii kan keeti dirmadhu lammii kan keeti sagalee ta'e lammii kan kee bira dhaabbadhu maaliif wallaalte kana ancarraa gosinii kenneen jira na offeeshaa waa baay'ee kee darbeen jira kan kana kee nagaa ishee immoo miira kee sagaleen jira na offeeshaa jiraadhaa ulfaadhaa galatooma. Galatomi anuma galatomi maamee baadee itti fufime namni nama gaafattan as keessa waliin seenaa isin hin jennee jirra yoo adaba ofitti gochuu barbaadde jechuudha shamaras dhiiras ta'e nama nun gaafatin as keessa ol seente maamee itti fufi namni dubbatti as keessa ergatina maamee itti fufi. Ya, gadi guru dah kau. Ani askes ada kau, udah askes sih dah kau. Aye, sapuan tu ada depan ni. Sapuan tu ada depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelawang Kenya kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, abshuru pelawang Kenya Rabbin sinabasu, Rabbin simjirahat jiratu. Mootummaan illee kan rabbiiti wanni nama rakkisullee rabbii jabaanillee rabbuma kanaafuu rabbiin sin haa baasu bilawwan kiyyaan du'aa dhumansanii godha rabbiin waan hunda dandahaadha waan hunda qabaadha harka namaan eeggatu rabbiin sin haa baasu rabbiin sin haa qaqqabu inshaallah haadha abbaa keessanii rabbiin nagaa sin haa galchu bilawwan kiyya qabaa rabbiiti jabaanii ilmi namaa waa bu'aa
qabu inni siyaasaa oofatus matuma isaati inni sagalee isinii ta'es ka'eedii isaa ofumaa argata rabbiin sin haa baasu buloon kin jajjabaadha inshaallah rabbiin sin bira haa jiraatu rabbiin cinqii hedduu keessaa nama baasa mana hidhaa qabaan ilma namaa laafaadha inshaallah rabbiin sin haa gammachiisu abshiruu buloowwan keenya hin cannaqaminaadha hin yaadinaadha rabbuma sanii kadhannaa kanaafuu warri waa'ee siyaasaa oofaa jirtanii silaa keessattuu ijoolleen biyya arabaa jirta warri biyya arabaa jirru inuma sin qaqqaba guyyaa takka inuma dhufta mana hidhaatii rakkoo hin qabu isin immoo abshiruu guyyaa takka ni galtanii inuma gammannaa rabbiin nu haa gammachiisu abshiruu buloowwan keenya wallaahi hin gaddinaadha hundumaa ta'in kan rabbiitii fedhiin kan rabbiitii rabbiin sin haa baasu abshira du'aa isinii goonaa waan biraa waan godhuu dandeenyu hin qabnu kanaafuu ijoollee biyya arabaa warri mana madaamii jirtan jechuu wallaahi wabillaa sin argaa jira jechuu tokko tokkeeni nama jala deemtanii fakkiftarii kennuura osoo dhuftanii buloon keenya sagalee taatanii baay'ee gaariidha garuu immoo guyyaa takka inuma sin qaqqabaa sinillee inuma sheentan mana hidhaa kana qabaan ilma namaa jabaadha isaanillee inuma bahanii abshiruu buloon keenya jajjabaadha rabbiin sin haa baasu. Sabboontu galatoomi ati nama mana illee bantee ijoollee kanarraa dubbataa jirtu galatooma obboleetti kiyya. Hayyee oroo wanti dubbattoo jiraatte warri ergataa jiru ni jira. Waa dubbadhu. Mee ergatu horseenoo beleeda horseenoo faatutu wanni dubbannu silaahu wanni viidiyoo banneesteenyu faa ijaan nu arganidha. Ijaan nu arganii sagalee haa nuu ta'anidha. Guyyoo asirraa rabbi nasiibna tolchee bilbila harkaa qabna guyyoo asirraa iyyaa jirra nama meeqa namni asirraa wanna ta'u jiru yoo xiqqaate nama torba moosatteeti isla warra bira dhufee asii kunoo sagalee wanta mana isaa bannatee mootuu jiru kana malee nama biraa tokko nagadhe tokko kana keessa deemneetuma laaluu jira nama tokko tokko laaluu jira nama Kijiba baay'ee garra kan dureessu. Waalaikum salaam warahmatullahi dhufaniituma deemuu malee as dhufanii deemanii yoo achi garagaltu asitti du'aa isinii goonaati jedhanii deemanii ammoo Lah, yoo achi garagalan bakkisaan ta'a. namni as keessa wal seentee du'aayii malee homaasii gochuu hin dandeesse gastii hin seenin billaa'anii du'aayii hin beektan maal kootiin hin jenne rabbi sodaadhaati rabbi jedhaati rabbi si uume sodaadhaa sagalee ta'a yoo jennu sagalee ta'an jirtan namni rabbi hin sodaanne rabbi yaa rabbi sagalee ta'iif jetteetii yaa rabbi ijoollee kana naa baasetti maal rabbi kadhattareen rabbi hin beeku waan akkasii nurraa dhaaba rabbi immoo teessee miti kan si hojjetu waan kamuyyuu waan hojjettu irratti waan wayii sababa taate yaa rabbi kanarratti na gargaaru hojjette kan rabbiin si gargaaruu danda'u. Keessattuu maatii harkuma bal'istee yaa rabbi hojjette rabbiin homaa si gochuu hin danda'u. Sii galee dubbaa dabballeessa keenyatti fufu. Rabbi sabab saddaadha jedhu waa'ee nuti sittuma jirra halkanii guyyaa salaannee du'aa godhachaa jira rabbi sabab saddaa jedhe sababa isin wanni nu taatan achi deemaa mana keessan banadha orowaalee jiradha sagalee nu ta'a nu iyyaa bakka iyyuu rakkoo ta'e tana qilleensara nu oolchaadhaati viidiyoo adda addaa waraabnee galakkisaa jirra viidiyoo tana fuudhaadhaati jiraate wal biraan nu gahaadhaati ishii tanarraa nu sagalee nu ta'a nu iyyaa wanni isin nu gootan kana malee yoo akkuma jala jettaniituma bichaa harkaa jirtaame Itti maa jirraa warri nama barbaadan seenina as keessa warri nama barbaadan as keessa ol seenina nama barbaadaame agartee as keessa yoo viidiyoo gartees alhamdulillah achi garagalee deemiti rakkataa jira inni kunu achi garagaleeti iyyi sagalee ta'e Nama gaafatamoo warri nama gaafatu mana banadhaa sagalee ta'a fi biloon nama dhiisaadha nama rabbiin abbaa hunduu namuma bineensi erma keessan jiru biloon namuma sagalee ta'a fi mana banadhaa yoo lidaa biikanuu dandeessan banadhaa fi hunduu